جلا ساتلمو ummanni lakkima resort jaarii fi miti kan as qeyroo khumashanitti wariinee bakka tana gartee safaatatti dhufne nagaya buusii sahayyota wajji mariyaddu abadan tana sirraan dhageenyu kookolow janini jechu keenya jeeti farakataan farshoo fita tigale namni keenya farshoo dhuga keenya jeeti gartee hoteela baay'isa kondomichi jala gurguraa jechu business eegale jechu ummanni bey maganji ani jaladi dani azigale ifa billici china ra ifa billici taw khana beekada wallahi billahi qarbi yawm al-qiyamah angafat namni kontorata fudate ifa mukha ifan irra dhaabatu khana hunda china galcha huno gafada warruma isaan fanno jani amma diina gale jawari injan kan isani jechu warri kontorata kana fudate wallahi abba fede gafada qalittin arbi adane janin sun kontorata kan kenniteef jolle oromoti fi miti even balagize jala oritu tanallee kennine kontorata muinira dhaabatu fi ifa billiju kana china ra kagalchi jara importi fi outporti khaysa khadala gujara garu gatutale jawar diina wajji waltee sinja ya ubuleyso khaysan beytan partitan وان إسان إسني أفانين إسنين جاني في وني إسان لفد لقى والله بالله لا ربي خنا مليت ننديبسين والله بالله أردي سبي جردين سينجان كناتو خبجاك أبا دلقاك أبا مالك إسان برك أبا سيقال أجيت اللي إسان برك أبا even bakka passport yolin dhaabbachu jiraate isaan sibira fuudhanii sarfi godhani ta oromotu baadiyarra re'ee gurguratte nooli meeqa makiina ka qaaloyte tanaan dhufte kan bakka bultun qabne baranda hunda bulte yaa ilmaan kiyya jecha olte asi VIP sarfitan isaan garuu gaddeebi'eeti hiree oromoon harkatte tana jaawarnu harkaa baasuu deema maarreenu harkaa baasuu deema huy jaanii gartee isin burjaajeessu jira yaa obboleeyyan kiyya dheengadda nuti nama nuu dhaamu mee dhageeffadha dheengadda amala shayxaanticha kanaa nama nuu himu jaawar akkanumatti intalaan nuu himu kan rabbi garsiise malee nama dhugaadhaan isaa wajji dalagee isa beeku kanuu himu dhabaani shawwadamne nuti isin maalin shawwadamtan ama meeqa namicha kana jala duuneeti sigale waan inni tahe barree dhufnee isinii himu jir yaa saba koo hin shawwadamina ilma oromoo waan jaamu inni dhageeytiyuun fedhe namni inni oromorra tuffatu namni inni oromorra jibu sigale amma nami warra asi diaspora jiman gogogaan afaan gogoysee afaan gingilchaa kana inni akka isa faarsanuun fedhu sigale kanneen dhiisi jaldeeyyii yaatu sana dhiisi oromoon bebbereedduun suufnirraa tolu garte takka jaawar maammattunuu yoo isa faarsite oromoo maqaa jaamu kanaaf jibba tuffataa jechu nama hanga oromoo tuffatuun qabu an jala mureetumaan si ilma oromoo juun kana inni hanga if jibbu jiru silaa jarrummaan kun akkana naan juu baatee sinja amala shayxaanticha kanaanuu isinii himu jiru kana ibiddayyoo gubattan gartee barrabbiin ergamoota kan wanni erguuf akkanaan isin godhuu ta'aa itti himii qaqaceelchu ana jeemi nuti isinitti himne oromummaa isin isarraa eeydan tana inni bakka sanuun jiru jenne isinitti himne jechuudha so amma duulli maaliif jaawar maammadin rabbaayyate dhalaa hormaan jaldeeyyii gayyaasanii maaliif jaawar arrabsiisiisu jiran maaliif jaawar xiqqeessisiisu jiran sigale jaawar kanaatu nama addaati rabbiin kun beeki nama kana nama keeysan nama uuma muyni kun hundi mukaa miti bar muka kana gartee muyni kun wal dhaba muyni rabbii kun gariin jallaa jira gariin diriiraa jira gariin lookoo kana kan manaan jaartuu jira lal nama keeysaas namaa jira jechuudha nama rabbi arraba isaa kanarra waa kaayee jira jechuudha nama hawaasni yoo inni gabbahee jecha tokko jee jecha san hujii jijjiiruu jira jechuudha namni sun eenyu jaawari bilziqinnaan ni beekti bilziqinnaan ni beekti keeysattuu shayxaantichi ni beekan jaldeeyyiin isa jala yaatu tun tuun hinaaffaa jaawarii
tun gartee wahuma keessa buusanii tun gartee qaallittiin jaawaruu jaalattee dhabde isinuu ni beektan kun gartee is okay amma walirra bobba'uun hin barbaachisu isaan akka nuti dalagaa isaan godhannu fedhan akka nuti waa'ee isaan irratti westi waa'ee faarsee bulorra godhannu fedhan nuti garuu bakka san bira kunnee jirra maaliif jaawarirra bobba'a hayyoonni dheengadda afaan dubbatu amma dheengadda saggaayee araarsa akka waan jaalatanii gaafa inni jaawar irratti mee jaawar maallaqa akka guuree wanni inni namaan gargaare mee viidiyoo hanga inni jeesan keessaa kutanii akka faarsee bulaan itti oofuu ture yaadattan moo yaadatta itti aanaa haftee gaafa jawwee irratti haasa'u jawweef hin deebii kenna jee gaafa galatoomaa tuurii jawween faan deemuu turan gaafa gartee viidiyoo inni haaseessan kutanii hanga isaan oofan yaadattu jara dheengadda akkasi gartee akkam beekamne sheeytaanni kun walirra bobbaasuu tureetu aboo maalirra wali bobbaana taayyeen gabbee dhodhoosee diinni keeysan guddaa wal nyaachuu miti akka wal nyaattan gaafa wal nyaattan gartee kan isin fayyadu jirtan bineensa gartee ummata keenya qoqoru jiru kana jee jala muree himee jechu sigale jawweenis gabbee oggee haasa'u hayyoonni kun afaan tokko dubbate amma eega xiqqoo booda qabadhaanaa jecha kiyya xiqqoo booda baatii takkaa fi baatii takkaan asitti dhufuu teessa waan guddaa as bahuu ta'a insha Allahu ta'ala hayyoota keenya harka walirra naqatee yaa'u khawaliin taa'ee miidiyaa irraa haasa'u khawaliin tattaa'uu qofaa miti waliin pilaana godhu khawaliin qabsoo godhu khawaliin tarkaanfatu as baasu jira jechuu jawween waan dorrobu jira quba qabdi waan as bahuu deemu quba qabdi namni kun ammaan nama xiiqii ta'uu qubeeyti arra gizeedhaan gartee wallaalaa fi wallaaltuuf jala qabdee nama hubannoo fageessee laalleef jala qabdee sigale akka waan gartee namni kun aangoo deemu wallahi billahi namni jaawara aangoof deema jee sigale jaawarumaa hun beeku jaawar yeroo hunda gartee abjuun isaa aangoo miti nama jawween beeyneetu kana jaawu sigale osoo gartee mootummaa isaa taatu faa kaayyateeti duubaan bulchuu barbaadaa ifi raahaa godhaa ja'aniifaa dhugaadha namni sun amala jawweeni beeka jeetii yaatu wallahi jawweetu muummicha ministeeraa ta'uu fedha namni jee irra kijibaan nama sanii hin jiru nama akka nama akkas jee irra hin jiru sigale jawween waan itti gaafatamummaa jantananii hin fedhu sigale nama amala isaan beeyneetu waan akkasii haasa sigale saniifu waan as bahu jiraatu jira hayyoonni dheengadda hayyoota ibbira kutee hayyoota sabaa sablammii osoon ji'an guutin hayyoota sabaa sablammii ka dheengadda dildila iddutti sheeyxaantichi kun jaare kana dildila kana caccabsanii haataawanii sigale as baase ama tokkotti eeyse jira ama tokkotti already duru gartee roadmapin qophooytee wanni sabaa sablammii guutuun qophooytee as baatee mii ja'aniiti tanaatu isaan maraachuu jira abbulee arra diasporaan dheengadda afaan dubbatu afaan tokko dubbata mooraan oromoo ta dheengadda bakka 100 turte arra bakka 2 qofa deebitee jechuudha mooraa faarsee bulaatii fi mooraa gartee dafqaan bulaa sabafiitiif dubbatu qofa deebitee sigale dheengadda waboo fi jaawar walirra duulchisuu turan deeggartoota wabootii fi deeggartoota jaawarii wal arrabsuu turan dheengadda deeggartoota taayyeetii fi deeggartoota sheeyxaantichaa wal arrabsuu ture oromoon burjaajii keessaa baate qabsoon oromoo waboo fi jawwee fi gartee hayyoota oromoo harka zigjettee deebitee jechuudha amma laali OMN irra waan dabarsi dhaqaa laala Oromiyaa Today jee waan inni dabarsi OMN I don't know beekeeti beekuu dhabeetiin beeku ani meelaala
hayyoonni magartee hayyoota sabaasablemmii ka Itoophiyaa tiyojji walgaan ummata isaanii keessaa dhageettiin qaban maarre Oromiyaa Today san nama ajajuus isiniifin hima nama waan san bulchuus isiniifin hima ammatti nun barbaachisu nama san tokkoon igale namumma gartee duriis qabsoo Oromoo diiguun beekame ammatti garuu waan san ifuma birattiin qaba namni beeytanii komentii jala barreessuu dandeessan abbaa Oromiyaa Today garuu anafaan kiyyaan ammaa firraa hin gabaabadhaa jechuudha. Akka waan gartee hayyoonni kun ummata keessaa bahe akka waan gartee hayyoonni kun ummata biraa dhageettiin qabaannetti gartee OMN gabaase OMN maaluma tahee I don't know sigale saniifuu maaliif dheengaddallee isinumaafin ka Amaaraa wajji walgahii taa'e ka Tigree wajji walgahii taa'e ka gartee Soomalee wajji walgahii taa'e ka sabaasablemmii biyya saniitii wajji walgahii taa'e Jaawarmaan Maqqofaa hiyyeetiin isin gaafadhe Jaawarmaan Maqqofaa miti Xaahaa Abdii adda bilisummaa Oromoo waboo bakka bu'eetichi dhaqe namni radduulu jiru sigale Oromoo keessaawu Dr. Professor Isqeel Gabbisaa dhaqe namoota meeqa dhaqe narra lakkaa'e nam tokko karra duulu garte Jaawaruma qabatanii jechuudha maaliif ni beekan nama kana namni tokko Jaawar jechuun sirna hin jijjiiramu Ameerikaan guddoon tun hin jijjiiramtu je nama jijjiire rabbii gaditti amma qabsootana OPDO faa kennu fedhan adeero OPDOon hanga guyyaa Abiyyi aangoo qabatutti hanga guyyaa irratti Oromoof diina taate Oromoo jeesu jirti beekaa Oromoo jeesu jirti sigale dheengaddaas wal nuutahaa arra'iyyuu jirru tana wal nuutahuu diddaniiti OPDO duutee sigale silaa qabanii wayyaane wajji geggeessan akka isin chaansee arkattu sababa kabajamaa Obbo Lammaa Magarsaatiin sigale kabajamaa Obbo Lammaa Magarsaatiin OPDO fi ummanni walitti araaramee asumaaniin Obbo Lammaa fillee waamicha godha sagalee tiyyatana sheer godha biraan naagaa Obbo Lammaa Magarsaa Oromoon si abdatte rabbii gaditti si abdatte sabaasabilammiin biyya sanii si abdateeti hayyuun kunilleen si abdatee kompiitara sikkan wallahi billahi forever akka calliftee irraa gaafatamta baatee rakkina ummata kanaa dubbachuu qabda sigale calliftee lubbuu teetii qofa jiraachuu miti nam meeqaa si jiraachisuu lubbuu isaa dhabe nam meeqaatu si jalatti kursii qabuudhaaf wayyaanee keessatti hujii dhabee jireenyi isaa faca'e ati arra cal jettee jireenya kee ooffachuun abadan siinan yamnu jechuudha gabbaatee dhugaa ummata kanaa dubbachuu arra kabajaa qabda dhageetti qabda gartee waan amma deemaa jiru kana solvi godhu rakkina kana furuu ka danda'u siifi Jaawarii hayyoota keenya Taayyee narraa himigaa marroo goota ija barbadaa joollee humna qabdu tanaa jechuudha mangudduma teenya tan gaafa fedhe sheeyxaantichi ofisetti cufu gaafa fedhe hoottaani mari'annaa jee yaamu gaafa fedhe mariin dhumattee deemaa jee guuyisu tanaahu gumaa isaanii baasuudhaaf Obbo Lammaa Magarsaa callifni kun sin baasu waamicha sheekkaa butaa dhageeffadhu waamicha siigoonee gadi bahii dubbadhu sagalee dafqaan bulaa bakka bu'eetii waamicha siigoodhu jira gabbahii dubbadhu rabbi sodaadhu waaqayyo goftaa itti amantu son sodaadhuuti gadi bahi waa takka lubbuun asiin baati malee hudduun hin baatu sigala akkuma ummanni Oromoo si amane goftaan kiyya ummata kiyya jette arra goftoota keessantu si yaamu jira gadi bahii jechuudha so jawwerra maaliif bobbaa yoo ati kunuunfachuu baatte hayyoota kee yoo ati dhageeffachuu baatte yoo ati bakka gartee hooyohooyin jiru guutte yoo ati bakka maallaqaa fi kaareen jiru deemte hayyoonni kun akkaataatti siifalman itti ulfaataa sigale arrabaayee waqilleensa banuu nurra jedhu hayyoota kanatti baay'ee ulfaataa jechuudha
beeyto ta kana baay'ee ulfaataa jechuudha sigale ka beeyto ta kana utubuu qabu aboo jiboota maaliif nyaachifta maaliif soogiddoo baafta maaliif gabbifta akka gaaritti ka maallaqa fuudhuufi bar akka gaaritti ka dachii qotuufi bar hayyoota keeyoo duuba dhaabbatte roorroo isa dhuftu waan isa buudee mukana yoo haana buujettee duuba dhaabbatte boobar kana caalaa ummata gatiinaa kafale jeeti bar mirqaanaan sii dalaga arra kashlabbeen hundi hinaaffaa gartee jaawar silkii jalaa kaasuu dideef hinaaffaa jaawar itti dhihaachuu dideef hinaaffaa gartee jawween kanaa booda isinii wajjina gahajeef akka waan gartee jaawar kun nama oromoo gurgurachuu barbaadu boo jaawar bar oromoo sagaleen eegalte sagaleen eegalte dhaabamee wanta tokko tiraayin itti godhaa usammaatu amma wani jirti sagaleen amma ni jirti ayye hariif amma ganaa bar ibbirettiin hidhee bar ganaa ibbirettiin hidhee bar amma ganaa sagaleen hin jirtu maarreen hin jirtu bisikishoon hin jirtu hin danda'amuun jeboo sagalee leencaa ganaa qaqqabuun hin danda'amu hay ammaas isini guddatte ayye amma lakkiiti sirritti hayya jawar keenya onaasi faarsina adaamin daraarin jawwee keenya qoreensi waraanini adawwit hindaam jawwee keenya shaytaanni sinarrabsini shaytaanni sindaalin jechuun jirra jirti boo sagaleen akka gaaritti arra mirqaana qabna sigale mooraan diinaa haphatteeti mooraan teenya gabbachaa jirti jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin engadda mooraa diinaatu gobbatuu ture engadda warra haaree barbaaduu dhukkeenu godhuu ture engadda warra kondomineemii barbaaduu dhukkeenu godhuu ture arraboo dhiirti dhufteellaa jawween jawwee keenya qoreensi waraaniini booyyee way sinarrabsini way saniifuu maaliif jawwee qofa bobbayanii aboo jaal maal taate arra voliyoomi ibbiraa xiqqeessuu dadhabe hay uggii feete sagaleen hin jirtu uggii feete sagaleen hin jaalakiyya tokko tiim qabarechoo jedhanii jira beeta warri dukkana keessa hojii wanta jennu saniifu anamma wanniin isin hinjuu wanniin isin kadhadhu wanniin isin jala dhaabbadhu oromoon maal godhuu qabdi galatooma warri ni jirti oromoon maal godhuu qabdi bineensa mala faa ka'e bineensa garteemma faarsee bulaa dantaa ifiitiif dantaa sabaa ozoon hin taane rakkoo
xabiyaa nama keenyaa namni tokkoggii wal dhabe maaliif wal dhabe maaliif gartee waan akkanaa eegalee jettanii yaaduu danda'u qabdanii jechuudha. Maaliif yaaduu danda'u qabdanii jechuudha. Ani nageessoo fi jaawarillee naaf obboleeyyan isaan lachuu naaf saayib waan naaf nageessollee wajji taanee ni beeytan. Ani nageessorra goree jaawar faarsuu xiyyaa miti jaawarirra goree nageessoo arrabsuu xiyyaa miti. Garuu nageessoon obboleessa isaatti akka obboleessattiin nageessoof dhaamsa qaba akka jaala qabsotti. Ati nama guddaadha. Nama Oromolleen bakka guddoo si eeytu. Sigale. Nama Oromolleen nu bulcha jettee si eeguu turte. Arrakka ijoollee xixiqqoo arrakka ijoollee amma siyaasaa bartuu yoo godhattu baay'ee na dabbaraa jechuudha. Baay'ee na dabbara. Sittiin gaddi. Sii tokkos jaajee yaanne. Wal dhabdee feete jaawarii wajji qabaadhu. Sigale. Wal dhabdee feete jaawarii wajji qabaadhu. Jaawarillee wal dhabdee feete osoo jaawar akkasi gabbee sirratti waraabe. Osoo jaawar akkas hin jiru wallaahi namni dura gabbee obboleessa keetiif balleessite juunaan. Yeroo hunda morka irra keessa jirtan laaltan. Yeroo hunda wal dhabdee irra isin idduu jirtu laaltan. Boruhoo yoo wal araaramuun dhufte. Namoota meeqa kan amma maqaan dhooyne isinis ni beeytan. Namoota meeqa hagartee waan hin taane jawween jechuu ture arra kamiin tahaa. Viidiyoo san internet irraa arraabuun hin taatuuf. Qilleensa irraa viidiyoo san arraabuun hin taatuuf. Paawura qabaatee guutuu addunyaa tanaa shaddaa'uun godhuun hin taatuuf. Arra karaan jawwee waliif fideeti duuba dubbii gaafasiisan akkamittiin lafarraa arraabaa nama meeqaa jechuu jira. An gaafasiis jawwee karaan ijoolleen si jala horiitee harka dhooytu kun sin baasumaan jechuu ture. Jecha tokko viidiyoo takkatanii nan jaawar arrabsu fiduu danda'u. Anarraas rakkoon kiyya sirna malee namaa miti. Yeroo hunda Oromoon sirna irratti haa xiyyeeffatu. Namni tokko digirii baadhatee fi beekaan jedhamu yaa saba. Digirii dhabeefis wallaalaan jedhamu. Wanni nuti dogoggorre guutuun namni tokko yoo Yale University irraa bahee namni tokko gammoojjii loon jalaa dhufee har'a waa beekuu jira jechuudha. Harvard irraa bahee qixa nama loon jalaa dhufee re'ee jalaa dhufee amma ijoollee re'ee hooleyyii biyya Arabaa jennaami ijoollee biyya Arabaa tan. Wallaahi namni qixa ijoollee biyya Arabaa waa hubatu Oromummaan itti dhagahamtu sigale Oromummaa isaatiin boon yeroo waa barreessullee si boonsisu namni qixa ijoollee saniin jiru jechuudha. Garuu namoonni gariin gartee ijoollee biyya Arabaa maarree biyya adeeroo sammuun biyya Arabaa jiraatte New York jiraatte Riyaad jiraatte Finfinnee jiraatte hadalagu sammuu barachuu miti. Amma namoonni gariin qubeen teessan sirrii miti qubee barreessuun beekte adeeroo qubee barreessuun beekaas hin gootu. Osoo barnoonni waa namaa godhe jaalli keenya nageessoon qorataa seeraati nama jabaa qabxii olaantuu fidee yuunivarsiitii galee jechuudha. Ichi keessallee qabxii bareedduun giraajuweeshin godhee waan wallaalaan hin haasofne haasa'ee jechuudha. Boru fuula jaawar dura akkamitti dhaabbate yoo jaawar amma wanni kun bar namni keenya waan isiniin galinii jira laala amma bireek niwusii takkaa jira irraa waan inni isinii irra buusu. Arraa sheeyxaantichi Kaadiree walii qabee ture. Kaadiree maal jetteen arraa afaanii baafatte nama hunda nu keessaa buqqiftee fitte
eega taayyeen hidhame Khaadireen gammachuun qabdu. Nama hunda buqqiftee nu keessaa fittee jaldeessa walii qabdeeti gartee gaa isaan jaldeessa hin jenne naman taane walii qabdeeti nama arrabsiisiisu jirta. Hangam takka survive goonaa jennaa yoo waan akkanaa eegaltan yoon an bade walumaan banna jeen jira. Asumaan dhaamsa jaallan PPTif dhaamsiniin qabu. Wallaahi sheeyxaantichumaa bada malee isin hin baddan. Jaallan keenya kacha keessa jirtan hundinuu. Kana laal qabaanaa ta'an arkuuf teeysan. Ifiifuu gartee wallaalarraa bilisoomtan. Saniifuu waan badu jiru tanaa wajji abbumaa bada malee nageessoo kiyya wallaahi billaahi. Ani saahiba keeti siin kabaja jaawarii siin kabaja siifi jaawarnatti ija bitaa mirgaati. Isin hundi ilmaan Oromooti na biratti. Akka namoonni si arrabsanis sin arrabsa. Akka atilleen jaawara arrabsites sin arrabsu. Wajjira akka inni ni beeyta Minisootaa tana waan nubbaa waliin jaalakiyya. Saahibu sijin ka jaaniin sani saahiba guyyaa rakkooti. I believe you. Aaraati qabduus niin beeka. Walumaan jawwetti aarreebat. Nu dhiisee nu facaasee galuu san si qofaa miti anis numaan aare. Garuu kan qabsooyneef dhuunfaa keenyaaf miti. Fedhu haa nu facaasu, fedhu haa dhiisu, fedhu nama jabaa jaalatu, fedhu haa dhiisu. Sabni keenyaaf qabsooyne malee faayidaa teenyaaf waa isa jalaa butachuuf jaawar waa nuu kennuuf saniif hin qabsooyne. Atilleen Ameerika jirtaa akka saniin qabsaa'in hin abdadha. Garuu waan si tuqe hin beeku. Waan si tuqe hin beeku waan akkasii sanganaatti hin deebiin. Hin deebiin. Jaawari irraa hanga feete aara qabaatu. Jaawari irraa hanga feete aara qabaatu. Anarra yooniin gabbee si arrabse borukaan itti fuula kee dura dhaabbaddu hin qabu. Boru naafi ati deebinee jaala ta'uu dandeenya. Taarraa tan allaalin boru siifi jaawar deebitanii jaala ta'uu dandeessan. Wallaahi billaahi amantee amanuu baattee Abiyyi wajji deemuun hin dandeessu. Abiyyi nama xiqqoo qubee waa haqu kanan fedhu. Nama waa barate hin fedhu horofa malee. Saniifuu jaala kiyya mee tasgabbaa'e naasiin jee tasgabbaa'e. Waa takka irra ijoolleen viidiyoo si jalaa sheer gootu tun. Angaasaan keenyaa huni callise kan namni humni 40 laayifii akkatti isa laala. 40. Namicha kanaaf jecha yoo gatii kafalte numa salphatta. Jechoota dheengadda jaawariin jaamuu ture san hunda namni akkatti arraabu dhabee rakkatu jira buleessu.